Ashamaa harka fuudhee warroonni garee kana jalatti argamtan hundumti keessan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya badhaadhinni isiniif haa baay'atu. Akkasumas dhaamsa tokkoon isiniif qabaa jechuudha. Dhaamsi koos maalidha yoo jettanii akkasumas warroonni dhaabbata Network Industrial Marketii yookiis immoo dhaabbata Ti'aans jedhamu keessatti hojjechaatii argamtan hundumti keessan dhaamsa tokkoon isiniif qaba jechuudha. Dhaamsi koos inni guddaan jechuudha. Warroonni dhaabbatee kana waliin hojjechaatii argamtan warroonni liidaroota jedhamtanii too beekamtan hundumti keessan hadaraa keessan irraa qusadhaa isin jechuun jaalladha. Maaliif dhaabbanni kun yeroo hedduu irra deddeebi'ameetu amantiidhaa walitti hin bu'u jechuudha. Kana jedhu jechuudha. Kan akka dhaabbata kana amantiidhaa walitti nama buusu takkumallee hin jiru jechuudha. Maaliif macaafa kamiyyuu amantii kamiyyuu yoo ta'e hojjedhuutii nyaadhu jedhamanii dafqa obbolaa kee dafqa obboleettii kee dafqa maatii kee nyaadhu kan jedhu hin jiru. Wanti kamiyyuu amantii kamiyyuu yoo ta'e hojjedhuutii nyaadhu kan jedhudha jechuudha. Kanaaf dafqa namaa nyaadhu buli jedha kan jedhu macaafni jedhu jira yoo ta'e immoo walumaan iyyuu ni ilaallaa yookiis saanatu soba jedhama jechuudha. Maaliif dhaabbata kana keessatti namoonni hedduun nyaatamaatii argamu. Warroonni kaan fayyadamaa jiru, warroonni kaan hin fayyadamne ni jira. Akkasumas faayidaan isin argattan dhaloota isin gadi jira yookiis dhaloota obbolaa keessan kan ta'an isaan irraa galii isin argattan dhaabbata kanarra. Galii isin argatte dhaabbanni kun kan nuuf kaffala jettanii wanti isin eeggattan takkaallee hin jiraatin jechuudha. Innis galii isin argattan dhaabbata kanarra namoota saamamanii hannaan jechuudha. Yoo hattan yookiis namoota yoo saamtan qofa wanti isin argattan. Yoo namoota galmeessitan gara dhaabbata kanaatti yoo fiddan qofadha jechuudha. Gara dhaabbata kanaatti fiduun nama maaliif barbaachise jennee yoo ilaalle ni wanta tokko haa hubannu hundumti keenya. Ni liidaroota warreen taatanii dhaabbata kana keessa hojjechaatii turtan jechuudha. Warreen obbolaa keessan yookiis immoo nama naannoo keessanii kan ta'e namni galmeessitan ni jirtu jedha gaafadhaan. Namni tokko dhaabbata kana keessatti obbolaa isaa yookiis fira isaa kan ittaan namni galmeessise tokko illee hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaf obbolaa keessan hin galmeessine jettanii too gaafattanii too namni sun deebii inni isin deebisu ni argitu jechuudha. Maaliif namoonni hedduun obbolaa isaanii namni galmeessisu hin jiru. Hojiin kun iddoo nama jijjiira ta'e, iddoo nama guddisa ta'e maaf obbolaa isaanii hin galmeessine? Isin otoo isin ta'ee otoo yaaddanii wanta guddaa badhaasa gurguddaa qabu kan hojii gaarii ta'e kana eenyuun dura akka fayyadamuu barbaaddu isin otoo isin ta'e gara keessanitti deebisaa yaadan. Namni isinit ta'an immoo namni halagaa otoo fayyadamee irra barbaaddu. Ani akka koochi fira koo yookiis nama natti ta'an duraanuu obbolaa koof hin kennu. Irra darbee namoota ollaa kiyyaaf hin kennu. Irra darbee namoota halaatiif hin kennu jechuudha. Aanatu ana ta'e jechuudha. Edda badhaasa qaba ta'e, edda dhaabbata idila addunyaa ta'e, edda guddaa ta'e maaf obbolaa keessaniif hin kennine? Maaf obbolaan keessan akka carraa kanatti fayyadamee gochuudha dhabdan? Maaliif? Inni kun anaaf gaaffiidha. Tokko inni lammaffaan immoo icciitii guddaadha kan dhaabbata kana keessatti. Kanaaf wanti isaan obbolaa isaanii hin galmeessine jechuudha. Inni dabalataan immoo dhaabbanni kun dhaabbata hattuu yookiis dhaabbata sobaadha. Innis dhaabbanni kun yeroo hedduu maqaa jijjiirrata jechuudha. Dhaabbata kana maqaan isaa meeqa otoo jedhamtanii gaafatanii deebii isaanii sin dhaba jechuudha. Akkasumas hundeessaan dhaabbata kanaa chaarmaalidha jedhu. Liijwaan jedhu wanta hedduudha jechuudha. Akkasumas maqaan dhaabbata kanaa Ti'aans jedhama. Network Market jedhama jechuudha. Maqaa hedduu qaba jechuudha. Network Seelingii Network Marketis jedhama. Maqaa hedduu qaba jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun dhaabbata hattuu yookiis sobaa yookiis dhaabbata dhuguma sirsaastistii kan ta'e jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun dhaabbata amantiidhaan walitti nama buusudha jechuudha. Kanaaf dhaabbata kanarraa hundumti keessan adaraa keessan of qusadhaa jechuun jaalladha. Akkasumas namoota yoo hin galmeessine dhaabbata kanarraa galii isin argattan tokkollee ni jiru. Waanuma tokkoon argattan. Ji'aan doolaara amma kanaatti argatta jedhu.
biiroo Sudaan kaartuu irratti arginu jira. Doolaara wanti jedhamu takka dhaabbata sanarraa wanta argattu hin jiru. Wanta argattu tokko illee hin jiru. Doolaara wanti jedhames hin jiru. Kun hundumti isaa sobadha. Kanaaf bareedina argattu yoo obboleessa kee yookiis immoo namni Oromoo dubbatu, namni afaan Oromoo dubbatu, Amaariffas kan dubbatu hundumtuyyuu namadha. Namni nama ta'uu isaatiin kan yaaduu danda'u. Namni nama ta'uu isaatiin kan dhaabbatee deemu. Namni nama ta'uu isaatiin kan wanta hedduu hojjetu. Kanaaf hundumti keenya yaada qabna. Nama ta'uun keenya immoo biddeen nyaachuu qofaaf osoo hin ta'iin wanta lafa kanarra jiru hundumaa hubannee xiinxallee yaaduudha jechuudha. Kanaaf warreen kanaan dura nutti fakkaatutti galle hundumti keenya akka irraa of qusannu akka duubatti deebinu. Warreen immoo otoo isiniif hin galiin immoo hojjechaatti jirtan adaraa keessan rikoordii kana dhaggeeffadhaa jechuun jaalladha. Kanaaf dhaabbata kana keessatti akkati gaafa ati galmooftu gaafa ati duraan dursaa gaafa FB irraa wal barsiitu gara garee ibsaarratti affeeramtu affeerraa guddaa sii godhama. Wanta jechoota babbareedoo ta'e miidhagaa ta'e sitti si fuuldura qabu jechuudha. Akkasumas viidiyoo gaafa hannaaf qophaa'an yookiis immoo dhaabbata kana maqaa dhaatanii ta'u nama saamuudhaaf ka'an hojjetan yookiis kana baran gadi lakkisu jechuudha. Ijoollee ibsa fudhachuudhaaf garee irratti affeeraman. Gaafa isaan ibsa fudhatanii garee irratti affeeramanii booda sadarkaa galmee jedhanii ta'u erguuf jechuudha. Sadarkaa galmee tokko hanga afuriiti kan Itoophiyaa tokko hanga afuriiti kan Sudaan kan biyyoota harabaarra jiran immoo tokko hanga sadiiti jechuudha. Isaan kana marachiisu idda ijoolleen kun galmaa'anii gaafa ijoolleen kun galmaa'an simannaa adda ta'e kan godhamu jechuudha. Namni dhibba ta'a kan si dubbisu gaafatti kaayyoo kee gatte mul'ata kee gatte gaafata dhaabbata sanatti makamte jechuudha. Kanaaf gaafa abjuu si geessisiisu namni tokko duwwaan sitti kolfaatii nama siif gammade fakkaatee jiru waan ta'eef siif godha. Mee ofaa ilaalu. Hojii tokko hojjechuudhaaf sintu kadhatee ta'u hojjetamoo namatu kadhatee ta'u sin hojjechiisa. Namni sitti deddeebi'uunsaa akkasi balleessuudhaaf ta'e beeki. Namni si jajuunsaa akkasi balleessuuf ta'e beeki. Adaraa keessan sin jechuun jaalladha. Akkasumas maqaa kabajaa sirra qabu. Liidera jechuun nama kabajamaadha. Maqaa liideraa sirra qabu jechuudha. Otoo maalummaa kee hin beekin, otoo hojii kee hin beekin, ati maal akka taate otoo hin beekin, ati leencaa, ati gootaa, ati nama kaayyoo qabudha. Namni kamiyyuu kaayyoo nan qaba. Namni kaayyoo hin qabne hin jiru. Namni kamiyyuu lafa kanarratti kan dhalan waa hojjechuudhaaf waa hojiin too bakka yaanne ga'uudhaaf namni kamiyyuu kaayyoo ni qabna. Kaayyoo nan qaba. Ani nama kaayyoo qabudha. Anis leencuma. Garuu ati nama kabajaati. Ati liidera siin jedhu jechuudha. Maqaa kabajaa sirra qabu. Liidera siin jedhu. Maaf namni kun maaf na jaja jettee too of duuba garagalii ilaali. Namni kun maaf maqaa koo akkasitti ol kaasa jedhee of duuba garagalii ilaali. Namni tokko gaafa si jaju waa malee sin jaju. Namni tokko gaafa maqaa kee ol fuudhu waa malee maqaa kee ol hin fuudhu. Kun isiniif galuu qaba. Adaraa keessan hin shawwadamina. Namni tokko gaafa kaayyoo keessa gachisiise. Namni tokko gaafa kiyyoo isa keessa si galfate duubaan diibeessitti kolfa. Gaaf sana nama siif gammade sitti fakkaata. Seexanni gaafa kaayyoo keessa galakkisiisu yookiis immoo wanta murteeffate si galakkisiisu sitti gammada jechuudha. Isaan kunis gaafa kaayyoo ofii abjuu ijoollee galakkisiisan itti gammadu. Dhugaa dubbachuudhaaf ol fuudhanii na baatan gaafa ijoollee galmeessisu jechuudha. Kanaaf adaraa keessan sinii jechuun jaalladha. Akka hin saamamne, akka hin gowwoomsamne, ofii keessan immoo gowwoomsamtanii adaraa namoonni sin duuba dhufan akka hin gowwoomsamne sinii jechuun jaalladha. Akkasumas yeroo hedduu jechuudha. Biiroo jirra jedhu, biiroo deemnee jedhu. Akkasumas leenjii guyyaa tokko biiroodha jedhanii nu waamanii deemnee jechuudha. Gaafa na waamanii too biiroo dhaqu viidiyoo waraaban jechuudha. Viidiyoo waraabanii suura ka'aa nuun jedhanii nama shaniif yoo xiqqaate nama shaniif daawwalaa nuun jedhan. Daawwallee miskoola irratti godhaa nuun jedhanii miskoola irratti goonee jechuudha. Gaafa miskoola irratti goonee gaafa isaan deebi'amtuu si daawwalanii biiroo ture. Kun hojii akkanaa hojjechaa ture jedhaati suura keessan irratti ergaa viidiyoo waraabame kana irratti ergaa. Gaafa sana maal ta'u namoonni yaadni isaanii dhinatama gara dhaabbata kanaatti dhufu seenii galmaa'u jedhaniifoo leenjii akkanaa nuuf kennan jechuudha. Guyyaa tokko immoo yeroo deemne jechuudha. Namoonni hedduun yeroo hedduu piroofaayilii isaaniirraa kompiitara tokko biiroo keessa jirtu jechuudha. Kompiitaritti irra taa'ee hundumtuu kunis footoo ka'aa kunis kompiitaritti irra taa'ee footoo ka'aa kunis dhaqee achumarra taa'ee footoo ka'aa gadi lakkisu wayin immoo
piroofaayilii isaaniirra keewwatu jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa irraa fi beeruuti minamna irra jiran maal ta'uu gaafa kana arganii siniif galmaa'u piroofaayilii irra keewwadhu FB irratti gallakkisii akkana godhi siin jedhu jechuudha. Kun hundi isaa dhugaa dubbachuudhaaf ni jira. Warreen argitanis ni jirtu, warreen hin argines ni jirtu jechuudha. Kaza anaanis guyyaa tokko na kaasanii anis piroofaayilii irra godhadha jechuudha ittiin kompiitara isaan duuba kaa'ee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan akka shawwadamne jechuun barbaadu. Namni isinitti deddeebi'u waa malee isinitti hin deddeebi'u. Namni gaafa sitti deddeebi'u faayidaa isaatiif malee si fayyaduudhaaf akka hin taane gonkumaa bari isa kana jala murii beeki jechuudha. Kanaaf adaraa keessan warreen shawwadamaatti jirtan isiniin jechuun jaaladha. Waan kana dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechuun jaaladha. Reekoordii kana immoo namni kamiyyuu sheer waliif godhaa isiniin jechuun jaaladha. Nama kan birayyuu akka ga'u gochuuti yaalaayi. Kanaaf namoonni otoo isiniif hin gariin hojjechaa jirtan hundumti keessan adaraa keessan akka raawwattan akka reekoordii kana dhageessanii warroonni immoo hojii kana eegaluudhaaf qophiirra jirtan immoo achumatti dhiisaa isiniin jechuun jaaladha. Kanaaf seenaan keenya wanta hedduudha. Mata duree biraatiin immoo akka walitti deebinuuti hundumti keessan bakkaa fi lafa jirsanitti turtii gaarii isiniin jechuu jaaladha. Situ ya ada kabar.